واو ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بودا وأي حتى جتشور جارتي جارسات جارس جارتت متى في جرت إن يرو دبره دينيا كنا إن كرومي كيسة قالن يجت واتساب واتسابي نما فوداني فيدامون أكا دندامو إن براتات الرجتشور أكنيا في واتساب جارتي كنا إيجود أف كرومي كيسة قالدين أكا زد برفتشات الرجتشور. أوكي أما مو حالة سلبادان kan ajaa'ibaa waan isin ajaa'ibu kan namatti tolu appilikeeshinii namatama isaatiif qophaa'ee jiru kan moobaayila keenya irra buufanne akkuma waatsaappii keenyaatti itti tajaajilamu. Fakkeenyaaf yoo jaarsa keenya shakkine yookiin jaartii keenya shakkine eeggachuudhaaf bakka feene teenyee jechuudha. Appilikeeshinii isa moobaayila keenya irra buufannee waan isaan waliif ergamu fakkeenyaaf daawulood gadi godhachuu dandeenya yoo viidiyoo ta'e yoo sagalee ta'e daawulood goonee dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha moobaayila keenya irra gadi. karaa kamiinuu fakkeenyaaf duraan kiroomii keessatti ni ilaalta malee waa takka gochuu hin dandeessu jechuudha. Inni sunuu namoota hedduuf hin hojjetu baay'ee xaaxaa guddaa qaba jechuudha. Okay, har'a ammoo waan isin ajaa'ibu karaa haala salphaa ta'een appilikeeshinii qophaa'ee jira jechuudha. Isa kana isin garsiisuudhaaf qophiidha. Appilikeeshinii sunis maqaan isaa Multi Messenger for WhatsApp Web jedha. Isa kana jechuudha akka arguu jirtan kana jechuudha. Okay, isa kana appilikeeshinii kana Play Store keessaa buufannaa akkuma beekamu. Okay. Play Store keenya keessa erga gallee baay'ee namatti tola jechuudha. Haala kanaan yeroo gallu jechuudha Play Store keenya keessa yoo isiniif hin finne jechuudha as gubbaa kanarratti yoo isiniif hin finne asirra barreessitan maal jettanii barreessitanii Multi jettanii barreessitan Multi Messenger for WhatsApp Web jettanii yeroo barreessitan jechuudha. Haala kanaan isiniif fide isa gubbaarraa kan irra dhooytan. Okay, already nama daawulood godhee jira waan isin ajaa'ibu garuu amma dura namni baay'een fayyadamnee nama 100 qofaatu daawulood godhate. Okay, isa kana erga buufannee of duuba deebina jechuudha. Garuu wanti beekuudha qabdan appilikeeshinii kun kan bu'uu qabu moobaayila keessan irratti ta'uu qaba malee moobaayila namticha WhatsApp isaa eeguu heddan isin irratti ta'uu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kajaartii keessanii eeguu barbaadan moobaayila keessan irratti buufattan jechuudha appilikeeshinii kana. Erga bu'ee jechuudha haala kanaan open jettanii. Erga open jettanii mee osoo open hin jenne dura jalqaba maal isin garsiisa WhatsApp keessan seenee isin garsiisa. Yeroo appilikeeshinii kan buufattan WhatsApp nama sanii eeguudhaaf isa dheetan jechuudha. Bakka kana dhuftanii settingii sadii kana tuutanii yeroo jettan jechuudha as guutuutan WhatsApp Web ka jedhu kana irra dhooytan jechuudha. Eega WhatsApp Web kana irratti dhooytanii haala kanaan isiniif barbaada jechuudha. Iskaan isiniif koodha barkin koodii san jechuudha. Sana booda isiniif seenee irra raayitoo gugure ni fayyadamtan. Okay, xariin gootan kana moobaayila irraa fuudheddan ay keessa galtan jechuudha. Okay, kana amma fakkeenyaaf niin banaa hanka jaartii kiyyaatti barbaada jechuudha. Next jedhaan haala kanaan jechuudha deemtanii kanarraa device 2 irraa gara waan itti dabarfachuu eddan keessan irra dabarfachuu waan eddaniif akkana deemtan chaatii haala kanaan isiniif fida akka ajaa'ibaatti sana booda tuqaa sadii kana moobaayila namticha irraa fuudhee eddan sanni tuqxoo sana booda maaltu isiniif dhufa WhatsApp Web ka jedhu kana isiniif fida inni dhooytan sana booda next barcode code moobaayila keessan irra jiru sana jechuudha isarra qabdan jechuudha guunni isiniif barbaade gale ni fudhata. Fakkeenyaaf amma mee start haa jedhuuni. Okay. Akka arguu jirtan kanatti jechuudha kiyya kunoo barcode code kiyya naaf barbaade jira jechuudha. Barcode code jechuun kan WhatsApp namicha sana isiniif fuudhuu danda'u jechuudha. Sana booda yeroo inni isiniif fide maal gootanii suuta jedhaan eeggadha networkii waan ta'e ni fida. Haala kanaan isiniif fide jechuudha. Inshallah fidutti jira obsaan eeggadha. haala kanaan akkatti yeroo ni barcode code moobaayila irratti WhatsApp nama fuudhetan san asirratti kana baasan sana booda setting moobaayila namichaa dhaytan mee fakkeenyaaf haa dhaqu
Okay. Ifama. Okay, kaameraadhaan isin garsiisa. Haala kanaan WhatsAppii jaartii xiyyaa kana niin fuudhaa jechuudha. Erga fuudhee setting san tokko jechuudha sadii tuqaasan. Sana booda WhatsAppii web ka jedhu kan akka arguu jirtan kana irratti okay godha. Sana booda haala kanaan naaf barbaadu eegala. Aye, akkam nagaa. Alhamdulillah. Okay, sana booda yeroo inni akkatti haala kanaan nuuf barbaadu eegale. Barking code jechuudha. Barking code akkatti irra qabna jechuudha. Amma mobaayila kiyya waan isin garsiisu jiru duuba deebi'ee barking code jala qaba jechuudha. Okay, sana booda asirratti barking code kiyya nin bana. Sana booda barking code kiyya erga banee jechuudha. Okay, yeroo mobaayilii kiyya barking code kana naaf baase ka gubbaa qaba. Nin fudhadhaa irraa. Okay. Okay, haala kanaan amma fudhateera jechuudha. Kun akka arginu jirtan kana naa fudhateera jechuudha. Amma ka jaartii kiyyaa fuudheera. Haa jennu fakkeenyaaf. Okay. Sana booda ni dhufa inshallah obsaan eeggadha. Chaati akkuma WhatsApp keenya irraa san irratti nuuf baasa jechuudha. Haala kanaan. Okay, baaseera jechuudha kun amma haala kana arguu jirtaniin se'a. Haala kana wal kuno mee kun hundinuu kan isiin fakkeenyaaf waliin haasa'itti haa jennu haala kanaan erga bahe mee fakkeenyaaf chaatii isaanii keessa galeen haa laalu. Chaatii keessa galee guulaal amma viidiyoo kana buufachuun hin danda'a jechuudha. Viidiyoon kun bu'ee jira daawwachuun hin danda'a jechuudha ka bu'ee waan hin buune fakkeenyaaf isa kana buusuun hin danda'a jechuudha. Haala kanaan irra dha'ee jechuudha. Akka arguu jirtan kana kunoo. Sagalee sanis gad buufnee dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Akkuma amma arguu jirtan kana jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barbaanne gidduu gallee itti barreessuu dandeenya jechuudha. Asuma irratti chaatii. Fakkeenyaaf duraan ka duraanii sun kiroomi sun baay'ee nama dhiba waan ta'eef jechuudha. Waaw akka baay'eetti gammaddan abdiin qaba. Mee fakkeenyaaf nama biraa irratti haa barreessuu mobaayila isiisan jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee keessa haa baanu. Kunoo WhatsAppiin kiyya kunoo isaan kanneen lameen jechuudha. WhatsApp isin irra jiru. Kuni kophaadha. Kunis WhatsApp san fakkaata akka arguu jirtan kana baay'ee namatti tola. Okay. Mee fakkeenyaaf nama tokkoon haa jedhu. Wallahi baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Okay. Mee haa bilbiluu haa jennu. Okay, nin bilbila. Nitorkii xiqqoo isii da'iifa waan ta'eef dhiifama. Mee chaatiidhuma haa barreessu.
السلام عليكم وبركاته. كنوا أكارجو جرتن كان أما سيله كنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان جري أما سينه جري أشوف مي لا سين أكمل نوالي نور دفع أكم هاجروني نقوما كيتي مي وان دفع كان ملالا أرجتني ها جد مي hojii keessan jechuudha akkatti jechuudha hattoota akkatti qabamtanii jirtan kana booda nama shawwaduun hin danda'amu. Eeggadha mee sagalee waraabu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaadhaa jirta akkam nagumaami. Eegaa sagalee kana mee an bakka biraatii barreessu jira jechuudha mobaayila biraatiin. Ha jedhu mee argitanii haala kanaan jechuudha toosii jechuudha akkatti qabamuu dandeessan jechuudha haala kanaan isinii dhumattee jirti. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Haala kanaan fayyadamaa isiniin jedha baay'ee namatti tola. Yeroo keessaa bayuu barbaaddan amma fakkeenyaaf WhatsApp sanirra galtanii jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp sanirra galtanii jechuudha kan duraan irratti buustan san akkam gootan jechuudha asirra dhuftaniitti WhatsApp web ka jedhu kanarratti ni dhooytu jechuudha. Sana booda log out ka jedhu isiniif baata kun ammoo an duraan seeniniif kana na gaafata jechuudha. Haala kanaan akkasitti keessaa log out gochuu dandeessan jechuudha. Kanaaf akka itti gammaddan abdii guddaadhaan qaba. Baay'ee galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Application kana buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Oolmaa gaarii Facebook kiyya follow godha. Akkasumas YouTube kiyya subscribe gochuudhaan na hordofuu dandeessan waan haaraa tokko yoo dhufe isin garsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi